Jirtu daawwattoota keenya kun qophii Milluu Aartiiti. Qophii Milluu Aartii torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatu qophii barruu garaagaraa ogummaa garaagaraa namoota qaban akkasuma kalaqa sammuullee waan adda addaa irratti kan hirmaatan Oromiyaa maraarraa kan fidee isin barsiisudha. Har'a immoo keessummaa jabduu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan afeerraa maqaa kee fi bakka dhaloota kee hundumaa daawwattoota keenyaan ga'i. Ayyee maqaan koo Caaltuu Bashaan jedhama. Kanan dhaladhee Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo keessattidha. Amma immoo as magaalaa Finfinnee. Ayyee Caaltuun barattuudha moo hojjettuudha? Barnoota xumureera amma gara hojii. Irra jirta jechuudha. Mee akkamii aartiin kun siif maali? Aartiin anaaf waan baay'eedha. Kan waan baay'ee keessatti of ilaalanidha. Ittiin jabaatanii wanta bareedaa tokko bira ga'uuf. Aartii keessaa mee baraatii gara barreessuu irra kan jirtu? Mee aartiin gara barreessuu kun akkam? Aartiin gara barreessuudhaan jiru baay'ee gaariidha. Maaliif gaaffiiwwan hedduu kan uummatni dhiyeessu bifa barreeffamaadhaan kan dhiyeessanii uummata biraan ga'anidha. Akkasitti hubadha. Mee barreeffamni walaluun jira, asoosamni illee jira. Kan kee gara asoosamuuti. Asoosamni kan kee kun immoo seenaanuma gara barreeffamaatti waan deebistee natti fakkaata. Mee kitaaba kana kee waan jedhe? Kitaabni kun asoosamadha. Asoosama ta'etu jiru seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha. Mudaaddeewwan qabsoo uummanni Oromoo geggeessaa ture keessatti ga'ee kan fudhataa turan dararni garaagaraa kan irra gahaa ture bifa barreeffamaan dhiyeessee uummata biraan ga'uu danda'eera. Mee yeroo ammaa kana haala baay'ina Oromoo fi kitaabileen barreeffamaa jiran keessattuu haalli Oromoon keessa jiru tureera jaarraa amma waggaa 150 asiyyuu hedduudha. Mee akkam wal madaaleera? Wal madaalaa jira jechuun hin dandeenyu. Maaliif barreessaan tokko gaafa kitaaba barreessuuf jedhu wanta isatti dhaga'amedha kan inni barreessu. Wanti inni isatti dhaga'ame sun immoo tarii dhageetti tokkoffaa asoosama jechuun silumayyuu wayi kalaqadha yookiin immoo wanta seenaa dhugaa yookiin wanta ta'aa jiru sana danda'a. Yeroo baay'ee kan dhiyaatu wantoota hawaasa keessatti ta'anii bifa barreeffamaan dhiyeessee uummata biraan ga'u tarii gaaffii inni dhiyeessu sun gurra dhageetti yoo qabaate deebii hin argataa laata jedheetidha kan inni waraqaa gowwaa irratti baasee uummata biraan ga'u jechuudha. Akkas jechuudha. Kanaaf amma waliin madaallee jechuudha. Keessattuu baroota hedduu as kitaabileen barreeffaman baay'inaan gara walaloo natti fakkaatu naani seenaan Oromoo bu'aa bayinni dabarsaa jiru illee amma yoonaatti waan barreeffamaa jiru natti fakkaatu. Kun hanqina maaliitiitta? Kun hanqina inni qabaatu tokkoffaa kitaaba tokko barreessitee baasuu fi waan baay'ee si barbaachisaa bifa maallaqaan haa ta'u deeggartoota garaagaraa yookiin immoo yaada waan baay'eedhaan namni si yuutubu yoo jiraate wanti si dadhabsiisu hin jiru. Yeroo baay'ee immoo kana argachuu fi tarii namoota ol baruu wantoota garaagaraatu jira. Kanatu itti hanqatee jira jedhee yaadaanan. Malee sammuun barreessuu baay'eedha. Kitaaba kan kee kun seenaa dhugaa irratti hundaa'amoo maal irratti hundaa'amoo kalaqa sammuuti? Seenaa dhugaa. Meerraa waan hin jedhame wanta amma fakkeenyaaf kitaabni kee seenaa dhugaa ergatee keessaa iddoo nu dubbistu yoo jiraate illee dubbisiiti daawwattoonni keenya haa bitatan kitaaba kana illee cima. Fuula 8 boqonnaa 1 irra kan jiru. Asirratti kitaabni kun boqonnaan jiramu? Seenaa waa'ee mucaa jiraataa magaalaa Najjoo ta'e tokkodha. Abdii jedhama. Hospitaalli Najjoo bakka dhukkubsattoonni itti baay'atan waan taateef har'as akkasumatti wareeramteetti. Tokko yoo ol fiigu tokko immoo gadi fiiga. Safuu gammachis kutaa baqaqsanii hodhuu keessaa waan qulqulleessuuf muuxannoo horateen tajaajilaa jira. Harmeensaa guddineen akkuma nama kamiyyuu jireenya fooyya'aa jiraachuuf tattaafatti.
akkasumas bilchaattuuf simboo qabeettiidha. Obsa qabeettiidhas. Bultoo isheef wiirtuu kan ta'ee qoraan coruudhaan isheenis sanumaaf gara lagaatti qajeelte. Gammachiisis yeroo hiriyoonni harmee isaa miidhaganii kukkuulamanii deeman immoo ni gadda yoo mana akkasitti jiraachisa jedhee dhiphata. Garuu yaadaan dhiphachuurraan kan hafe wanti inni gochuu danda'u hin jiru jajjabeessuu qofadha jedha. Bareedaadha. Kaan immoo daawwattooti keenya kitaaba kana argatanii bituu qabu. Mee kitaaba kana ati bakka itti deebiste magaalaa Najjootti natti fakkaata. Amma as gabaarra oolee jira. Iddoo adda addaa namni argachuu danda'u jira moo sibiraa argachuu danda'u? Yeroo si magaalaa Najjoo keessatti gurgure ergasii irreecha 2019 as magaalaa Buraayyuutti muraasa gurgureen ture. Iddoo hundaa hin geenye. Amma akkamiin argachuu danda'a ree namni? Amma maxxansa lammataadhaan yoo dhufe malee kan jalqabaa xumureera. Kitaabni kun xumurameera jechuudha. Hayyee mata dureen kitaaba keetii mucucii dhaabbata dhabe jedha. Mucucii dhaabbata dhabe kana kitaaba kana keessatti akkamiin ibsuu yaalte? Akkuma mata dureensaa dubbatu har'as taanaan uummatni Oromoo dhaabbata hin qabaatin jira. Yeroon jedhu qabsoo kaleessa goototee fide sana har'ayyuu wanta irra ga'e tokko hin qabu. Mucucaachaa jira jechuudha. Rakkoon kana akkuma beekamu gaaffiin uummata Oromoo dhiyeessu deebiin argatiin jira. Kanaaf jecha mucucaachaa jira. Mee mucucaachuu kanaa fi gaaffii Oromoon gaafatee deebiin argatiin jiru akkamiin walitti fiddeeti? Gaaffii inni gaafachaa jiru silumayyuu waan beekamaadha. Gaaffii sana yoo deebiitti argate. Mee gaaffii akkamii ture gaaffiin gaafatamu? Atis kan gaafatteedha Oromoo jechuun si'aana hunduma keenyaadha. Mee gaaffii akkamii ture? Gaaffii inni gaafatu mirgumti koo naaf haa kabajamudha. Mirga hiree murteeffannaa. Kun deebiin arganne jechuudha? Hin arganne. Mucucaachuu sana maaliin bakka buuste reema gaaffii kana? Mee fakkeenyaaf mucucaachuu yeroo jettu yoo mucucaatte lafa ga'uu dandeessaa? Kitaaba kee kanarra immoo wanti ibsaa jiru waan yeroo mucucaatu namni tabbarra yaabee asii gadi bu'aa jirutu jira. Namichi kun kan gadi jallaa isaa tafee jiru sun maali? Gadi jallaa isaa kan hafee jiru galaana dhiigaan makameedha. Gararraa isaa gaara qabadhee tarii gaarri sun na injifachiisuu danda'a jedheeti gidduutti rakkatee jira jechuudha. Kana ibsuuf jettee jechuudha. Mee waan asirratti dhoofde kunii fi kitaaba keerra kan jiru kun keessa isaa isii ibseera? Gaariitti ibseera. Egaan daawwattoota keenya turtii barreessituu Caaltuu waliin gochaa jirruun akka bohaaraa jirtaniif barumsa irraa argachaa jirtan abdii guutuu qabna. Ammallee haga xumuraatti nu waliin tura. Saxaxa kitaaba keerra kan jiru kan hundumaa isaa maal akka inni bakka bu'u namooti akkuma kana ofii isaaniif tattaaffatanillee tabba kanatu yaabaa jiranii gadi bu'anii bishaan kana keessatti dhidhiman baay'ee agarsiisa. Kun seenaa Oromoo wajjinis wal fakkaata. Mee namni tokko amma fakkeenyaaf kitaaba magaalaa Najjoo fudhatteeti kan barreessite as keessatti barreessite yeroo kitaaba barreessitu waa'ee magaalaa Najjoo sana guutummaa isaa waan dheerte qabda. Najjoon iddoo akkasitti argamti akkasii lafisee akkana baay'inni namni keessa jiru jettee waan dheerte qabda kitaaba kana keessatti. Baay'ina isaa hin dheerre. Magaalaa sana jettee erga jalqabdeeti ka'umsa magaalaa sanaa jalqabu magaalaan Najjoo lafa akkasii irratti argamti lafa diriiraadha uummata baay'inni ishee argamtu keessatti abaluun argama yoo jettee ta'e maal fakkaata akkas hin goone? Baay'ina isaa hin ibsine malee magaalaan Najjoo albuudota garaagaraadhaan akka isheen badhaafamtee jirtu ibseera. Garuu akkatti fayyadamaa hin jirre barreessiteetta. Amma fakkeenyaaf egaa inni kun tokko warqeen illee biyya warqeeti biyyoota albuuda adda addaati. Fakkeenya amma magaalaan Najjoo akkas turte maqaa akkasiirraa moggaate jettee yoo jalqabdeetti moo namooti si gulaalan illee haa ta'u namooti yaada kana si kennan jiran yeroo dubbistee dubbistoonni keenya tokko. Moggaasa maqaa isheetii seenota darban kanneen barreessanii jiran jiru. Kanneen barreessanii jiran osoo hin taane ati carraa kitaaba barreessuu argattee magaalaa tokko yeroo maqaa dhooftu waa'ee magaalaa sanaa tuqus irra jiraata. Maaliif ati Najjoodha
ani najjoomini waan ta'eef baruun irra jiraata yeroon kitaaba kana dubbisu. Hacuuccaan magaalaa Najjoo keessatti illee akkasii yeroo akkasii akkas ta'arti 2018 jechuun dhiyoodha. Waggaa 4 irraati baruma yeroo maaster pilaanii fa'aa booda jechuudha. Wantoota hedduu kaasuu dandeessa turte. Maqaa namootaa biyya sana keessatti yeroo maaster pilaanii isa ta'u yeroo rakkoo mootummaa kana walitti bu'iinsaallee namoota miidhaman kaastee darbuu dandeessa turte. Kana egaa waan isteefsitu beekaan hin beeku. Mi'a ta'u kitaaba kana kanneen si gulaalan naaf hiriiti. Amma fakkeenyaaf namni kitaaba namaa gulaalu tokko ogeessa fayyaa yoo ta'e kitaaba itti barreessite kitaaba soosama seenaa qabsoo Oromooti yoo ta'e mi'a akkamiin wal sima doktariin tokko si gulaaluu danda'a yookaan immoo daldalaan xiqqoo namumti barateera jedhamu hojjetaamti wayii si gulaaluu danda'a kitaaba. Lakki. Maaliif? Tokkoffaa silumayyuu gulaalaa jechuun wanta ati kalaqxe irratti yaada dabalataa kan siif dabalu. Kun immoo dandeettii dubbisuu yookiin immoo dandeettii barreessuu namni sun qaba jedhamee yoo yaadame tarii dandeettii korratti beekumsa naa dabaluu danda'a. Doktarii baay'een dubbisuu reefu. Akkas jechuu miti garuu yeroo baay'ee kitaaba kan gulaalanii namoota seenaa garaagaraa yookiin immoo akkasuma akkuma nama barreessitoota irratti kan isaan xiyyeeffatan barreessaatu gulaala kitaaba baay'ee. Mee kun yoo barreessaan gulaaluu dhiise miidhaan ni qabu maanni yoo barreessaan gulaale immoo bu'aan ni qabu maanni. Miidhaan qabu kun ilaalchadha. Ilaalcha nuun qabnudha jechuudha. Fakkeenyaaf namnumti tokko kitaaba gaafa bitee dubbisu utuu seensaa yookiin keessa kitaaba sanaa hin barin gulaalaa nama kitaaba sanaa galagalchee ilaala. Kun ilaalcha nuun namaaf qabnudha malee namni tokko dandeettii waa dubbisuu, dandeettii waa xiinxaluu, dandeettii waa qeequu qaba yoo ta'e kitaaba kamiiniyyuu gulaaluu danda'a jedhee yaada. Amma gulaaltota kee kana namootni ilaalanii nama gaarii si gulaalee namoonni kun akkasiin jedhan jiru? Jiru. Maal deebistee? Tokkoffaa namni naa gulaale kun lachuun isaaniiyyuu barreessitoota kitaabaadha. Barreessaadhas. Kanaaf deebisteef qabdaa jechuudha. Hayyeemee haa ta'u gara afaan duwwaa kan taanetti daawwattoota keenya sirba tokko afeeruu qabna. Mee sirba ati jaallattu fi ofii kee sagaleedhaan isa turraa jettee natti tola. Hayyee sirba Haacaaluu Hundeessaa Jirraa kan jedhu. Mee sagalee si xiqqoo ishee irraati. Jirra 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 bullee barii arguufi. Rakkoon qabuutti siif istiidiyoo irraati. Egaan daawwattoota keenya turtii barreessituu Caaltuu waliin gochaa jirutti barumsallee wanta adda addaa akka irraa argachaa jirtan abdii qabna. Ammoo afaan duwwaa akka hin taanetti akkasiin hin mukoofnetti sirba Haacaaluu Hundeessaa kan inni jirra jirra jedhee weellisee biraa darbee isin afeerraa haga xumuraatti
Meetu waa'ee kitaaba kee kanaa gulaaltota isaallee haasofnee jirra. Mee saxaxa kitaaba kanaa kan si hojjete yaada kana situ kenneef moo namatu siif kenneeti yaada qola kitaaba kana barreeffama kana wajjin mata duree isaa wajjin akka inni deemuuf? Yeroon qola kitaaba kanaa hojjechiisuuf jedhee mata duree isaanitti himee ture. Yoo akkam ta'e sitti tola jedhee na gaafatee ture. Yaadan kenneef irratti immoo gadi fageenyaan jabeessee akkasitti naaf dhiyeessuu danda'eera. Hayyaa ta'u mee dudduuba kitaaba keerra kan jirtullee qarshii kaa'amee jira. Kitaabileen amma barreeffamaa jiran namoonni baay'een yeroo gaafannu qarshii isaaf itti siquu namni dandeenye jira. Mee ati maal buufatteeti yookaan immoo maal fi qarshiin asirra jiru qarshii 40 kitaabni kun. Mee waan si miidhee moo waan si fayyadedha qarshii kana xiqqeessuun moo maal yaaddeeti kan akkas goote? Silumayyuu bu'aa qarshii kanarraa argamu itti fayyadamuuf osoo hin taane kitaabni kun namoota hundumaa qaqqabee akka inni dubbisuuf qarshiin 40 ittiin ulfaatu jedhee waan yaadeef maaliif iccitii kitaabni kun baatee jiru hundiyyuu yoo argatee dubbisee kanaaf jechadha. Mee si bu'aa qaba jechuudha. Oromoo bira sii ga'uunsaa uummata hundumaa bira sii ga'uunsaa qarshiirraa dubbisaan sun waan baay'ee irraa barateera jechuudha. Mee deebiin namooti kitaaba kana dubbisan sii kennan akkam? Deebisaan naa kennan jabaadhu qalamni keenguinii kanarra waan bareedaa sirraa eegnaa naan jechaa turanii anis imaanaa isaanii nyaanne bifa bareedaa ta'eedhaan nan dhufa jedhee yaada gara fuulduraatti. Mee haal akkuma namoonni jabaadhu siin jedhan qeeqii kenname jira? Qeeqii naaf kennameera. Waan fooyyessite qabda? Maaltu hir'ate jedhan kitaaba kana keessaatii maaltu hir'ate yookaan immoo maaltu sirrii miti siin jedhan? Kan isaan naan jedhanii tokkoffaa gabaabaadha seenaan kitaaba kana fuula 90 akkasirratti dhuma. Maaf gabaabsite kanarra maaliif dheeressite jechuun seenaan qabsoo keessatti geggeeffamaa ture daran kan kanarra nama boossisuyyuu baay'eetu jira. Sanatu itti nu dabalteetta ta'e. Amma jechuun baay'ina fuullaa osoo hin taane waan fuula shaniin iyyuu waan Oromoon keessa jiru iddoo tokkotti walitti qabdee ibsuu dandeessa turte. Kun waan si miidheen qabu yoo sitti maniyyuu gara fuulduraatti dabaluu dandeessa. Mee kitaaba kana barreessuu kan eegalte yoomi yootu mana barumsaa jirtuuti immoo erga mana barumsaatii baatee booda? Kitaaba kana kanan barreessuu jalqabe inni jalqaba barreessuu jalqabe jira. Yeroo inni kutaa 12 baradhudha. Sana boodan barreesse kana. Inni kitaaba kan biraan sun sichi ba'a jechuudha. Kitaaba kanatti taane kan nufusa jechuudha. Maaliif isa dhiistee kana barreessuu yaalte? Barbaadeemadha. Kun haala yeroo wajjin deemaa jechuudha. Mee haa ta'u fakkeenya magaalaa Najjoolaatti kan itti barattee si kan itti dhalattee guddattee jetti. Mee haalli magaalaa Najjoo akkami? Yeroo ammaas haa ta'u 2018 kaasee akkami? Haalli magaalaa Najjoo keessa jiru bareedaadha. Magaalaa guddataa jirtus waan ta'eef daldalaanis ta'u kiiloomeetira 400 natti fakkaata. Haalli nageenya amma yeroo ammaa kana jiru fakkeenyaaf neetwoorkiin akka hin jirrellee ni dubbatama. Amma akkam Najjoo jira neetwoorkiin jira ibsaan kun illee iddoo adda addaa lixa Oromiyaa keessa iddoon hin jirre jira. Namootni hidhamaa jiru kaan illee kadu'aa jirantu jira. Mee kun akkamitti gara Najjoo kana? Neetwoorkiin duran jiru ture. Konneekshiniin illee hojjetu ture. Amma akka mandii keessa miti konneekshiniin gadhiifamee jira. Konneekshinii jechuun kan daataan hojjechaa jira jechuudha. Mee karaa waa'ee hidhaa waa'ee ajjeechaa siin jedheen akkam? Hidhaa jira moo dhaabateera? Tuma jira namni numa hidhama. Egaa kitaaba kee kana keessa wantoonni 1 2 3 jedhanii darbanii kaa'aman jiru. Wantoonni sun akka boqonnaati moo maaliif itti fayyadamte lakkoofsa sana? Akka boqonnaattidha. Boqonnaa amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee boqonnaan kan barreeffamu mata duree irrattidha. Boqonnaa tokko jala jira. Boqonnaa erga ta'eeti boqonnaa tokko yoo jette boqonnaan tokko mata duree mataa isaa danda'e qaba. Kan kee kana keessatti immoo lakkoofsatu kaa'amee jira. Mee lakkoofsa sana maal ibsuuf itti fayyadamte?
mee nu ibsi kanarratti maal ibsuu akka itti fayyadamte? Kanaan lakkoofsa fayyadamee fi lakkoofsa tokko jedhee wantoota achi jalatti barreessu. Mata dureen jijjiirame jira lakkoofsa sana. Fakkeenyaaf wanta tokko jalqabee addaan kutee kan biraatti ce'ee sana ibsuufidha. Kanatti fayyadamte jechuudha. Dubbisaaf akkamitti taa'ee amma fakkeenyaaf mata duree tokko jalqabdee yeroo kutaa lammaffaatti dabartu wanti hafee jira jedhanii namni si gaafatee jiru moo kitaaba amma lammataa dhufaa jirtu keessa jira? Lakki fakkeenyaaf amma lakkoofsuma tokko jedhee gaafan jalqabu seensii achi jalatti jalqabamee jiru sun akka inni namni sun gaafa dubbisaa deemu taanee maaltu dhufa jechaa deemuufidha malee asoosama keessatti. Baay'ee galatoomii. Gulaaltoti kee namoota lama sirraati. Namootni tokko tokko amma gulaaltonni isaanii nama 5 ja'adha. Maaliif namoota kana lamaan fayyadamte fa'aa namni siin jedhan hin jirani? Namooti baay'een amma gulaalaatti amanu baay'inaan gulaalaa baluu gulaalaa akkasii nama kanaatu gulaaleefi jedhu. Meeyaan kee akkam? Kan asirratti ba'anii sirrii makumati jette gulaaltota lamadha. Garuu kitaaba kana bifa bareedaadhaan akka inni dhiyeessuu fi namootni na cina dhaabbatan galata irratti maqaa isaanii eereen jira. Isaanillee gahee qabu as keessatti jechuudha. Akkas jechuudha. Kanaaf warra kana qofa osoo hin taane namooti dhokkotoon baay'eetu jira jechuudha. Mee kitaaba kana barreessuu keessatti mudannoof muuxannoo argatte nuun gahime? Kitaaba kana gaafan eebbisiisuuf jedhee mudannoowwan tokko tokko nan qaban ture. As magaalaa Finfinneettidha kanan dhufee maxxansisee eebbi koo ga'ee torbee tokko gidduutti kitaabni nan qaqqabne ture. Kun mudannoodha jedhee yaada. Muuxannoo irraa argatte fakkeenyaaf kitaaba kee dursitee laachuun yookaan ji'a 2-3 booda laachuu sirra jiraata yookaan hedduu fageessitee laachuu sirra jiraata maaliif guyyaan eebba keessattuu beeka waan ta'eef. Kanaaf ammas irratti mana maxxansaa sanatti komatama moo sitti komatama? Ani hin komatamu. Maaliif? Tokkoffaa tuuni guyyaa eebbaa sana murteessinidha kanan kitaaba kana fide garuu rakkoo isaan bira jiru. Guyyaa eebbaa murteessinii taanaan situ jala bu'eessi murteeffatee jechuudha guyyaa kana. Kanaaf dogoggorri walii galtuu natti fakkaata garuu kitaaba guyyaa akkasiitti siin baasa waan jedhu irratti. Walii galtee qabna turre sana keessatti isaanidha kan na qaqqabsiisuu didee hanga bilbilallee narraa kaasuu dhiisuu fa'aa ga'anii turanii. Namoota baay'eetu amma yeroo nuun interviyuu goonu waan akkasii nu mudateera jedhu bilbila nurraan kaasanii yookaan immoo nu tuffatu jedhu. Kun gaarii natti fakkaatu barreessitooti Oromoo isin barreessuun isaaniifis bu'aadha. Oromoofis bu'aadha. Maaliif isaan qarshii itti argatu maxxansuudhaaf. Kanaaf namootni mana maxxansaa qabdan barreessitootas haa ta'u namni kamiyyuu yeroo dhufu keessummeessuudha. Waliigaltee qaba waan ta'eef waliigaltee maan deemuudha amma mana murtii wal dhaabuun walirra jiraatu afaan Oromooti nagaa asofnutti waliigaluun nurra jiraatu jenna. Egaa namooti akka isaan kana caalaa fooyyaan amma qeeqa hedduutu nu bira ga'a nuti. Kitaaba barreesseeyyuu inni tokko na tuffata jedha inni tokko immoo bilbila irraan kaasu jedha kun dhaabachuu qaba Oromoo gidduutti barbaachisaa miti. Mee ammas akka afaan qullaan taanetti sirba tokko nu afeeriiti walitti deebina. Hayyee sirba keekiyyaa dhiyeenya kan baasee gingilchaa kan jedhu daawwattootaaf afeereera. Naa sagalee si jennaan nan suuraa danda'u si jetta mi'a ta'u. Egaan daawwattoota keenyaa turtii barreessituu caaltuu waliin gochaa jirrutti akka bu'aaraa jirtan abdii guutuu qabna. Ammoo sirba keekiyyaa badhaadhaa kan inni dhiyeenya baasee fudhatama argate gingilchaa kan jedhu daawwannee walitti deebina. Eessayyuu hin deebina.
Amma kita sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Mudannoof muuxannoo kennuutti himteetta namoota si cina dhaabatan illee ta'u itoo achi hin ga'in dura mee Oromoon kitaaba barreeffamaa jiru dubbisaa jira. Yoo dubbisaan jiru ta'e immoo rakkoon jiru maal? Kitaabni isa duriirraa caalmaatti eebbifamaa jira. Barreeffamaas jira. Akkuma barreeffamu yookiin akkuma eebbifamaa jiru kana hundumtuu yoo dubbisate baay'ee gaariidha. Maaliif barreeffamu dubbisaa jira moo laal? Dubbisaa jiras hin jirus jechuu hin danda'u. Maaliif fakkeenyaaf namni tokko kitaaba kan inni dadhabee barreessu yoo dubbistee malee iccitii kitaaba sanaa hin beektu. Yeroo baay'ee garuu maal jedha kitaabni sun maal jedha jennee ol gaafanna malee carraan dubbisuu keenya baay'ee dhiphaadha. Kun immoo gaarii miti jechuudha. Kanaaf kitaaba Oromoon barreeffame kitaaba kamiyyuu ta'u bitanii dubbisuun beekumsa ofiiti. Soora jechuudha, soora akka sooraati. Kanaaf bitadhaa dubbisadhaa jettati. Mee namoota tokko yeroo gaafattummaa namoonni fakkeenya naa ta'an kitaaba barreessuu keessatti akkas jedhu kaan immoo fakkeenya mana barumsaatti durmiin miidiyaan jira waan akkasiifaa irratti namoota hirmaachaa turantu kitaaba barreessaa, walaleessaa, muuziqeessaa illee. Meesiif fakkeenya kan si ta'an eenyudha? Dhumarratti immoo namoota galateeffattu yoo qabaatte kaan lamaan walitti cuunfiiti. Kitaaba kanan akkan barreessuuf na kakaase asoosama baay'een dubbisan ture. Dubbisuun koo fedhii barreessuu na keessatti cimseera. Yoo dubbiste immoo beekumsi keellee akkasuma gabbataa deema. Kanarraan kan ka'udha. Kitaabilee dubbisuudha jechuudha. Mee namoota galateeffattu yoo jiraate? Galateeffadhu. Baay'inaan as keessatti ibseen jira. Addatti immoo abbaa koo barsiisaa Bashaa Kafaa akkasumallee obboloota koo na cina dhaabbatan kanan maqaa isaanii dha'ee hin fixne galatoomaa jechuun barbaada. Nunillee yeroo kee qaalii aarsaa gootees magaalaa Finfinneetti kan argamu gamoo Shaggar Giraand Mool irratti kan argamu ONN dhuftee yaada bareedaaf beekumsa waan qabu fidee nungoo kee fedduu. Kitaaba mucucii dhaabbii dhabe kan Caaltuu Basha'aatiin barreeffame keessa isaas ala isaas satata hundumaa waliin ilaalleerra wantoota tokko irratti haasofneerra waan beekumsa akka irraa argattan abdii qabna. Namooti ani kalaqa akkasiin qaba yookaan kitaaba akkasii waan aadaa Oromoof bu'aa buuseera jettan karaa fuula feesbuukaa keenya kan Oromiyaa Niwus Neetwork Finfinnee jedhuun nuun ga'uu dandeessu. Nullee yeroo sanaa dhufnee daawwattoota keenyaan isiniin geenya. Ani Geetuu Alamaayyoon ture ogeessi kaameeraa Habtaama Barraaf guddaa imaanaa turanii torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.